Eenyuun anni isaan jedhe? Lakkiidhis. Deemi! Ani waan aasaa akkas akka erkoo dhugumaa baalchaa saafuu. Galii? Haa ta'u jedhatis nagaan egaa. Kottee sirriitti seeni. Eessaan seena re? Seeni konkolaataa seeni. Haa ta'u baasamu. Seeni. Haa ta'u. Kamere. Fuudhi. Maaloo. Tiyyaa. Dhugaa? Isa dhugaa fuudhi maal godhare? Wayyaa. Wayyee. Murteessitee? Maal ji'a lama dura murteesse akka isheen sitti heerumuu qabdu. Dusini waliin bariina murteesse. Rakkoon qabu. Fuudhiiti gaa'ela gaarii isin haa ta'u. Horaa baay'adhaa wajjin harrii filadhaa. Waan isin rakkise yoo jiraate immoo isin gargaara. Amalli ishee tokko yoo isin rakkise isin gargaara sittan hima. Kana si waan barbaaddatee fudhadha. Gargaarti qabdu kanuma? Kanuma isuma sitti muufanii as dhaabadhee si eegee karaa. Ergo? Na beektaa ayyaana? Calis! Alguffaa. Qola kitaaba barreessitee turte kanaan duratti? Qolaan barreessee ni tureeyye. Akka gootu? Qolichuma barreessuutti jabaadhu. Akkas akkasii kanaan nuuf dhiisi. Haa ta'u. Jabaadhu. Haa ta'u. Haa ta'u. Deemam. Haa ta'u. Ergaa kan biraa qabaatte garuu biraan si ga'a. Tiyya nagaa itti naa himaa. Nagaatti naa himaati nagaan wajjin jiraadhu isa kana hin gaddisiisinii inni nama guddaadhaan gaddisiisinii jedhaati isa itti hima. Nan ariifadha si geggeessu? Lakki maal na geggeessitu? Na geggeessitee mati isaan qaburraa. Rakkina qabu. Jabaadhu. Haa ta'u haa ta'u. Iddoo guddaan keessa. Jabaadhu. Gaafa gamtaan odeessu amaluma isaati callisee odeessaa jira se'ee ol seene. Kanatti naa jirtati. Callisi hirkoo faanitti naa sooftuu qabbati. Sin argadha. Bara meeqa dhuguma gowwaasi se'ee dhuguma mala qabda seesii wajjin rakkachaa ture. Kun naaf immoo. Ani immoo callisi hirkoo naan deebisi. Naan deebisi. Garuu akkati yaadde miti ishee baga hojii bakka hojii kana baga banatte jettee naaf fidde. Dhugaatti akka hin yaade miti. Abaaboo diimaadhaan baga hojii banatte siin jetti. Akkas miti? Akkas yaamanu barbaadda. Isa adiitti jijjiirsifachuu nan danda'a. Dhugaa kana booda gurra ittiin si dhaggeeffadhu hin qabu. Ani dhimma guddaa sin mariisuuf ture kan hin dhufe. Ulfaadhu hirko. Galatoom. Galatoom. Tiyya. 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 Wedding plan. Karoora cidhaati kaa. Karoora cidhaa. Hirkoo dhugumaa baalchaa saafoo. Uffata aadaa. Namoota guyyaa cidhaaf waamaman. Hirkoo ani yooman carraa qabaa qeenya deemu. Akka cidha godhachuuf deemnu baranii abaaboonatti erganii. Kana keessa namni dhibu harki namaan dhibu kana keessa dhibu. What a generation!
Nadhiitaame. Maal godha? Hin fayyadu. Nadhiitaa fagoo na buusaa dhiisaa lafa inni jiruun ga'uu barbaade nadhiitaa. Erko ilaamee warri dhiitamee faayidaa isaa arge siyaa dhiitaniiti mee dhaabadhamu. Tasgabbaa'e. Ormi nadhiiturra isin nadhiitaa inistiraaktar. Maqaa isaa hin jettanii? Hirkoo. Hirkoo. Tasgabbaa'e al tokko. Isaan ijjiin haasaa. Sababa isaaniif hin dhaabbadhaa jira. Haa ta'u nagaa koo. Mee maaliif nu barbaadde ree gaa bilbiltee sinin barbaadallee jettee baay'een isin barbaade carraa makanatti fayyadamee isin gargaaruun barbaade. Haa ta'u nagaa koo. Maal taatee nagaa miti ati? Haa ta'u nagaa koo. Maal akkam funfunneedha? Ilaaleera kana proposaalaa kana ilaaleera jaalladheera yaadi isaa gaariidha. Garuu immoo carraa kanatti fayyadamee isin gargaaruu jedheen yaadaan. Galatoomi dhugaa. Nagaa koo itti dabalaa nagaa koo galatoomi nagaa koo jedha. Tasgabbaa'ii. Maal taatee maaliif hin tasgabbooftu? San al tokko attaasu sittiin deebi'aa sitti. Carraa kanatti fayyadamee isin gargaaruun barbaada. Wanta hundumaa nan godhaani torban lama duwwaa naa kennaa isiniif. Ahaa dhimma kana irratti waan hundumaa kara baajetaadhaan nu gargaara. Isin gargaara. Carraa kanatti fayyadamee isin gargaaruun wanta hin barbaadeef yaala. Olmaa keessan hin baasu ministiraaktar. Maalidha jiru? Nu gargaaraa jiru nus bira dhaabbachuu qabna isa jedhutu natti mul'ate. Namuma waa qaburra deemiiti dibaabee qabe achi. Maali isinirra iyyuu nan qaba ministiraaktar maali? Kana siif jedhee miti. Isaaniif jedheen wanta kana keessa galaa kan jiru. Kanatti beekuu qabdu. Jechuun karaa koo dhufaa akka jiru jechuudha. Maqaa isaa jettanii. Hirkoodha maa hirkataadha. Baay'ee galatooma isa dhugaan jedhani yaada koo kana fudhattanii horiidhaan na bira dhaabachuuf yaaduu keessanii fi nagaadha. Inni suma nas dhufee nagaa argadde inistiraaktaran maal nossu maal jechuun bakkeetti isinitti murraa dhugaan jedha sanas dhufee nagaa argadde isa dhugaa. Ani dur sooressa bira nagaan hin jiru yeroo jedhani natti soba wantichidha amman bare. Na dhukkubaa jira silayyuu natti hin gurra kootti moo qofaan. Laamee nagaa. Sooressa bira dhukkubin dhibu. Nagaatu jira isin bira nagaa. Nagaa. Egaa rakkoon hin jiru nama akkuma mala isaatiitti yoo danda'an gaariidha. Ati nama tasgabbaa ilaa kunoo namoota barsiise akkasittiin arganii warri kaanis immoo jiru injijjiirama immoodha namni. Dhuguma sitti muufi baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomi. Nama immoo dadhabbii kee baasu waaqni nu haa taasisu. Olmaan keessan kanaan hin boo'u ministiraaktar. An kana amanee mini isin amaneen kanatti galaara malee olmaan keessan kanaan waan boo'u miti. Yaadichi garuu kan kooti utuu an irratti xiyyeeffattanii obbo Nagaa. Yaadichi kan kee haa ta'u iyyuu malee isaan gargaaruun barbaade man attamitti wajjin ooltu isinii kana ajjinii. Ulfaataadha baay'ee ulfaataadha. Maal tamaasaa? Baay'ee ulfaataadha. Baay'een isin ajaa'ibsiifadha garuu an. Ani mee kan na dhibu nagaan mee maalirra jirtaati barattee egaa an ergasii guddatee iyyuu inistiraakteera ta'ee gara iddoo biraayyuu hin jira mee ati maalirra jirta sadarkaa maalirra moo jirta? Ani amma iddoo guddaan jira inistiraakteera. Al tokko haasa'u investimentii garaagaraa hojjedhaan meeshoota garaagaraa alaa nan fida wanta keessaa immoo alatti ergus jijjira. Kun hundumtuu baga milkoofte bu'aa keessanii kun hundumtuu baay'ee dhugaadha baga milkoofte nagaa koo baay'ee baga waaqayyo si eebbise ulfaadhaa alatti meeshaa ma ergitu moo nama ergitu mee tasgabbaa'e maal tokko naasa na ergitu jedheeni tasgabbaa'e hirkoo kottu akkasitti qabama bunni jabanaan buna akkasitti qabama biyyee isaati akkasitti qabda inni hammattamu qabdee nuugusta jabanaa. Maal deebisi kaa'e lafa kaa'e deebisiitii jedhe inistiraaktar nan qabina please yoo gidduutti ka'e tarkaan fudhachuu fedhe nan qabina erga xumura illee na tasgabbeessa. Ati mandara keessa deemtee yeroo suuraa namaa wajjin kaatu badaa amma kana rakkattooti kottu sinni gisiifadha maaloodha gaafettu maal si godha yeroo kana qabuu dadhabdaati jabanaa qabuu dadhabdaa isaaf hin jedhamu dhiisaa inistiraaktar dhiisaa lafa rukutu argadheera dhiisaa inistiraaktar na sirreessaa dhiisaa. Obboleettii keenya hojii dorgomuu dhufteen akkasii miira kee eeggatu. Isiniif jedhanii of qabi waa'ee isa guyyaa biraa sana irratti buna mana keessatti buusuu wallaaltee dadhabdee dhiiftee waan nu gashin qabu waan akkasii dhiiste. Kai beeme kai beeme jaboodha